seenne yeroo taaptaabii kiyya 100 jiru ka isii mee walqixa seenne beeki namni baay'een ana bira jira. Isii bira nama 1000 takka jira ana bira nama 1000 jira. Yeroo geemii sadii moo afur taphannu miliyoona tokko tuqaa lama jirti ijoolleen isii nama 1000 takka ana bira namni 4000 foyi akkanuma ta'a hundi isaa dulloota jaarsaaf jaarti. Wal caqaacaqaa na bira ta'anii wal lolan. Masruufa fidi, shiishaa fidi, jimaa fidi, kasala fidi, nyaata fidi, buna dhaabi, ciqiciqnoo jedhanii yaaddaan maxuutu. Amma Allah. Ashaangulliitti kaasaa isitti fakkaata. Dhuguma bara dhugaa rabbi jaarsaaf jaartiin na hordofa baran singiliin jaarsaaf jaartiin na jala yaa singiliin qooti wanni wayyaa jaarsaaf jaartiin kunniin warra kireeditiin isaanii dalagu namni akka laayyootti nammoo haa ta'anii dhisi. Aneen tamasee nama akkasumaa jee bultii isaa diiguun na dhibaanna hunda caalaa bultii nama meeqatti diigame jaambiyyaa yeesoo jiranii fa'a. Akka. Sos ilaalanii distiin gubattee turkii musalsala haala Oromoon beeytu eenyugaa Usmaanimi. Ani kaajaa nama kan bultiin diigamte nama tokko qofa beeka. Feesbuuk irratti qabu. Jaarsa koo jennaan gowwichi dhugaa ta'ee fuula keessa cafaqeetiin hin xalaaqe gowwaan. Maammadoo Dubaay kana hoolaa wanni irraa dhaqe Suudaan irraa dhaqe wayitu mucattii bareedu takka hiike. Duba lafa jirti ammoo. Amma bakka isiin jirtu hin beeku bootteen natti mataa turte walitti araarsa jedhee dadhabe. Diidee san booda walitti araarsuun eessa jira? Sargii yoomi? Maasi jarjarse dura walaa quufani. Jechuun nuti ni nyaanna reewaa nyaanani gaafi amma. Ati gizee heerumsaniin gaa jettee tiriiree torbaan meeqa riyaar kana keessa attaraammataa turte shirri hadiiqaa hunda deemaa. Ani egaa sargiin godhame boodaar. Oo sargii boodaati. Egaa. Osoo hin qammasin sargii godhatte. Maal? Waan maal jedhanii gara nyaata aadaa. Nyaata aadaa qammasan malee akkamitti guddalagan? Kaasaan isaan illee nyaata aadaa kan ibsi shan biyya irraa fide nyaataa jiranii fixan malee ta'u sargii godhachuun. Dhufeen ulaa dadhaaba qabu. Dhufeen ulaa dadhaabaru inshaallah. Dhufeen ulaa dadhaa. Hin nyaattan nuun jetti barra aanaa fi museen adaaddeen gadda isiin hin jirtu sargiin hin jirtu. Aboo huccuu hunda bitannee tattaa'u jirra yoo mi'a ennaan nu didde. Ay sargiin hin jirti. Inshaallah. Qophooftee? Akka qophooyinuree isin egaa isin maatiitu nu godhare maal jechuudha. Bifa kamiin akka qophooyinu nuti ajajamtoota. Ati miilee ta'uu qabda. Alaraasi. Yaa. Sakaraatti dheeressaa gaa warra sooshaal miidiyaa hunoo sargii dheengaddaa Hamzaa waraabee takka maakii barbaada namuu silkii bilbila akkana godhee akkana tachi seenanii sargii san keessatti sargiin sun sargii maqaa sarpiraayizii maqaa himuun hin ta'uu jaabeetee Hamzaan taa'e. Muudii qabata. Wallaahi yeroo meeqa sargiin biyyarraa na gaafatan noo hin jechuun sargii ishiitii miti. Nama meeqaan na gaafate innis nama uummata hin garsiisne. Halaala dhaabbatee sargii ta'uu malee abbicha kamii anuun arginu. Namni bilbila keessan akkana jee achi duuban akka waan maggaarajaa duuba jiru akkasitti ilaaluu turan adda baafachuuf. Yaani qalbii nama hin dhaabina jechuu fedheeti. Nu qalbii nama hin dhaabne agarre sargii masanuu agarre nama wal fure ture. Hamzaan ta'uu raabita akka Hamzaa jiru. Sargii mana keessaa ta'uu nootu. Mana keessa yaa. Maal warra maal jala taa'eetiin ilaalu sun iyyuu waa'ee sargii hin beekne malee akkamitti namoonni gurguddaan kun ganna mana keessatti wal furan. Eegalaati jaanii ture sargiin ishee hedduudha tarii eegala ta'uun oolu jaanii barbaadu turan. Caaglaaf shirri. No shirriin bar shirriin ukkoo bar nam lama qofaani baba lama waqa baaddile saniin nama ga'e. Hai. Oo nama lamaanidha. Baqii. Ajaa'iba tabeeytu tura argitanii. Ta'u nama lamarra ol tarraan.
Entoo shirrittis inshaallah achiin qabaa gamanaan qabaa maalumaan namaan gee mashaqqaa adila isaan. Ati shirri deemtee beektaa? Waliin quufanii. Maan garramiin beeytu mi'ati waa takka illee. Dagadhe kaan dulloome isintu beeka ijoolleen warra dhiyeenya heerumta waggaa 10. Anis walumaani anis dulloome warra haaraa gaafannu ree ammoo namoota torbee ji'oota muraasa duraa yaamnee gaafannu malee ani maaliin irraa beeka irraanfadhe. Ayyee. Maal godhaarti? Ati hii? Namni baay'een garuu ibsishaa kaayiroo hin dhufa jedhee dhayine bar saapiraayis ta'e namnu. Yaanne namni hedduun haa ishitti haasidoomuu fi haa itti gammadu hundi isaanii inni anumarraa nu eegali akkamii yaade duraan garuu xiqqoo wajjis dubbannee waan jiruuf namaa biyyarraa haa dhufuun see as. Igira mangadii. No igira mangadii saayyoon achi fixatee daarektii achumarraa haa dhufuun see informaatiina biyyaatillee qubaan qabaan hin beekaa. So achumarraa haa dhufuun see. Inni yaamati jeen ka igira mangadii dhufteettiniin qalbii fuutee tartu dhaqi ganda keetti deebii kabajaan kootu jedhee naddisa. Karaa guuttatee dhufee mireemu. Nama wal fuudhu hedduu gammadeen hin beekaa akka dhugatti nama dilaaf. Garuu akka isaanii gammadeen hin qabu akka maakii gammadeen hin qabu wallaahi. Rabbi umrii waliin haa dheeressu yaa. Qalbii namarraa hambisuu umrii waliin haa dheeressu. Wallah. Jaalalti guddoonis beektaa jaalalti namootaa gisee heddummaatti deebiteetii waan biraa namatti taati. Baxaan. Kamitti akka nama nagaa taate seetarra? Maa akkasi qirqirsuu barbaadde? Laa. Abitti abbaa soddaati kaabara dhufu koo nama akaakayyuu nuun jedhu lafaa qabnaa inshaallah. Hojiirra qabsora jirti ijoolleen akaakayyuu fidu. Nama guddaa ta'an. Dubartoonni dangammaa dabarteen qirqirsinaan akka baanii beektaa mina dinqisiifachuu qabda. Rakkoon qabu yoo qirqirfamuu beekte. Buru jedhu hin dandeessu. Wallaahi. Wallaahi haa jechuudha. Gadhee qooyin argita. Astaghfirullah ilaahi. Wallaahi nama nagaa taatee jirta har'a bar. Anchi soddaa asirra jira sagalee nu dhagaa of gadi aadee bu'achi. Jalaar. Si gubbaan jiru. Beeku seete. Gubbaa kuna tokkoffaa galanii bara asirra. Wallaahi gubbaadha isaa? Tubba fagoo daree mana meeqaa isinitti jira 8ffaadha meeqan keessa 8ffaa moo 10ffaa? 10ffaan jira 10ffaan jira 11 13 galtisi. Ati meeqaffaa keessa 9ffaadha moo meeqa? Kadeen gata. 8. Egaa 8. Baqataan 8ffaa fi 6ffaa ol malee hin galu silaa. 2F. Ta'e maama kenuu 13 jirtire. An bar jala kagaltu se isinii gatte. Kadeen gata gisee nu biraa baatu. Teewwanta. Gubbaa. Aywa, duuba qabuma jiran isaan amma. Seenaan nama bira hin jirtu. Maal gooti inshallah daa'imni jaarsa jaarsi. Gis takka bishaan fa'aa keessa fiigaa ijoolleen xixiqqoo dhalachuu. Ay fiiganii bira kakkennee biraa yaane tisiisine akka bakka maciisanii hidhatanii fudhatan. Akkasitti wanti ijaa nama dhaga'ama gisee biyyaa ba'anii kophatti kana haalaan nama dhaga'ama. Seenaan beeyti jeetii yaada fiilingii kanaa kiidii. Doo kophatti haalaan namatti tola jedhan sobiinatillee. Ati eenyusitti? Warra heerumeetti warra biyya alaatti kophatti heerumee natti. Ilumaayyuu ka faamiliin nama gurgurtu sun namatti hin tolu jedhan taraa takka haadha gurbaatu dhufa. Taraa takka obboleessa dhufa, taraa takka abbaa dhufa, taraa takka obboleetti dhufa, taraa takka hiriyoota dhufa. No, isaan beekan, isaanillee sa'a dhufaniif isaan dhufne ni beekan dhiisi doktor. Dhugaa ni beekan, sa'aatii tam akka dhufaniif sa'a akka
garuu waan biyyatti akka naannoo keessanitti dhalaan dubartiin takka gisee heerumte. Guyyaa meeqa akkami mushurraan gara wanni dubartii kaaniin adda godhu maaliif mushurraa mee biyya naannoo keessanitti? Gisee heerumsiisan moo? Dubartii kamiin adda godhu yaani jechuun naan galle adda baati. Nuti Harargee keessa adda wanni jaamaan jiru. Heerumni jiru. Amma fakkeenyaaf naannoo keenyatti akkami beektaa? Amma makiin osoo biyya jiraatte. Fakkeenyaaf amma makiin osoo biyya jiraatte akkam beektaa? Akkam. Yoo manni warra ibsishaa baadiyyaa ta'e. Fakkeenyaaf jennu ati magaalatti hidhattee moo baadiyyaadha? Baadiyyaa. Ayyee. Amma yoo manni warra ibsishaa baadiyyaa ta'e anoo ijoollee baadiyyaatti waan ta'eef aadaa kan naannoo baadiyyaa beeka malee kan magaalaan beeku. Baadiyyaatti amma yoo manni warra ibsishaa baadiyyaa ta'e akkamii bakka ibidda bira taa'aniitiin nyaata itti godhatan argite? Midijjaa. Midijjaa achi olitti wannoo itti ijaaran gardoo argite gardoo akka masjiida keessatti dubartiif dhiira addaan qoodanii kan. Gaarrajaa ayyee. Gaarrajaa huccuu ni miti. Gaarradoo huccuu ni miti. Baala bardaaf ittiin ijaaraniif. Ayyee nuti keenya. Ijaaranii achi keessa bakka ciibtu tolchanii fi galgaasan miidhaan uffata irraa iyyaafti achitti halkan lafa galgalaa waarii asii itti ol gadhiisan korma. Ayyee. Anta biyyaa siifin himaa deebitee taasisa. Booda Pirimeer Liigiin waancaan achitti eegalama jechuudha. Akka dirree kubbaa miilati jechuudha. Achitti wal gaaxxamanii abbaan moo'ate hin moo'ataa. San booda ganama mushurraan ganama subiin kaatee osoo namni hirribaan kaane shaalii kana uffattee akkatti akka fuula ishee argitetti deemtee gabbaatee ficcooftee dhokattee fiidee ol deebitee achi bakkatti ciifti. Guyyaa 15 achi keessaan baatu. Achi waan rabbiireef achuma keessatti funaannatti jechuudha. Waan jaarsi itti darbu, waan soddaatii itti darbitu, waan maal itti darbu achumatti funaannattee gabbattee tuma quuftee garallee quuftee waan dhufteefillee argattee quuftee gabbaati. Jechuudha. Innis hojjumaan jira gidila san hunda. Inni ni gide isiin beelofte dhaqee waa nyaachisa. Okay, bareeda. Nuti keenya akkasii miti. Akkami keessa. Nuti keenya baadiyyaadha. Innis intala baadiyyaati. Eshi. Aadaadhaa kun waan abboota faawwanni kenna waan gaafadhu jaa abdii muktaar. Amma naannawa arsiif baadatitti wallaa akkasi mushurraan baatiif haa ta'u guyyaa 15 haa ta'u beeku malee gadi hin baatu. Yoo ta'u gabbaatu ta'a akkami yoo gursummeetti taate ta duraan heerumtee baatee lammata sadaffaa heerumaa jirtu fa'a yoo taate malee tuun gadi hin baatu. Akka harargeen tun bal'oodha. Naannoo itti dhaladheetti ani immoo intala baadiyyaati. Harargee keessaa baadiyyaatti hin dhaladhee cumatti hin guddadhee. Nuti harargee keessatti heerumtee fi heerumneen hin jiru tokkuma yaani. Heerumni heerumuma yoo duraan heerumtee lammaffaa deebitee heerumtees akkasuma. Ulaagaan sun garaagarummaan gaa yoo wanta eegala san ta'e malee soo tokkuma. Rakkoon harargeen ijoollee xixiqqoo tana kannan waggaa 12 waggaa 14 akkasitti kannamanii mireeggoo heerumtee. Waa warri eegu wayiiti jira. Eshi. Yoo an kan aada dalaal safuu maalii naan hin jeena. Sababni inni aanaa miti namni uume deema warra gudduu Itoophiyaatti. Aadaa bara amma waa'ee aadaa. Aadaa harargee keessatti dubartiin takka ijoollummaa yoo heerumte ta'e maatiin ulaagaalee isii jechuun ijoollee waan ta'eef ni eegan. Ni eeganii guyyaa 3 au guyyaa 2 akkasitti waan amma jettu san ni godhanii dirqama maatii dhaquu qaba. Haalaan geelamuu deebi'an. Yaa egaa guyyaa sanii yoo intalti intala kabajaa qabdutee eega jirmumatti. Taphatanii kaaniin booda guyyaa sadaffaa warra soddaa deebi'an. Yaa guyyuma taphni taphatame booda. Guyyuma taphni taphatame.
galgal masan awutumatti bizuma san barisa lafa barisatti yoo lafti illee fagoote he subii akka dhaqamutti akka lafti osoo hin bariine dhaqamutti abbata galchan yes tuguute jala himaa jira kun warri aadaa beeku katti nuti egaa sabbata wanta jaa sabbata jechuun sabbatuma normaalii hidhatamu kan abjadii adii sabbata mudhiiti so aadaa argee keessatti isaa intalti safuu qabdu yookaan intalti ulaagaaleen ishii guutame guyyuma san guyyaa ayyaama wanta jaamu jira naannoo baadiyyaa fa'a. Guyyaa ayyaama heerumanii guyyaa 3 ta'uu danda'a 2 ta'uu danda'a sanii olillee ta'uu danda'a so sun gizee dhumatee intalti sun kabajaa qabdu ulaagaan ishii guutu taanan yoo hin qabnellee maatiin hin beektu waan ta'eef hiriyoottan ollaa maal yaammataniiti tattaa'anii eegan warri gurbaatis guyyaa isiin gurbaan isaanii guyyaa sanni beekanii baadiyyaa amma gandananii heerume san qawwee dhukkaasanii so qawwee qabu milishaan qawwee isaa nyaachifatee dhadhaabbata akkasin naannanii qe'een sun guutu nama bakka farda waa wayii qalu deemu jettaan so gizee sun ta'ee lafti hanga bari'u eeggatanii gaafateeru jechuun ol baanee dhukaasa warra gaaf keetti dhukaasa akkasitti Habibtiin waan jedhamee dhukaasanii ol bahee dhukaasaan badeeme way shortaan dhuftee na qabdi. Dhukaasuu qabda yaa akkasitti yoon ulaagaalee san guyyaa san maatiin gaafa deemtu dhukaasanii yoo gaaf keetti dhukaasan ol bahee dhukaasa intalli tiyya siigaa jirtiin. Anaarraa asoo jirra moo warra aadarraa asoo jirra. Aadaa kana keessa gizee gaaf keetti dhukaasan ol bahee kama killee dhukaasu. Sangizee qubaan gaafadhu. Inshallah nama dilla kanarratti miti. Sabbata galchan deebi'an. Baala warri sabbata galchu sun. Karatti osoo deemanii ni hiikanii ilaalan silaa laaluun qaban bar. Sabbaticha. Nama tokko jira na wajjin kasuudii dhaqe beeyte. Minjeera kanaa ta'e keessa. Turre mireeqa amma gaa'egatu turre gaafadhe ennaan ilaallee hin jee nama isin akka dhugatti. Wallaahi billaahi ilaallee naan jaan. Akkasumatti osoo laalii warra keessatti geessanii? No laalanii jiran. Akka laalin haa hime ammallee suutii jiran namni suni. So ni laalan. Akkasitti ulaagaaleen sun guutamtee ganama dhaqanii warra akkasitti bakka. San boodan dirreen teetii farati keetii. Mushurraan nyaata godhu yookiin buna dhaabu guyyaa meeqatti eegalteeruun ta'e? Hanga warri ishiidha millaashii yaamutti. Millaashii yeroo jaamu maatiin ishiititu waa hunda qopheessee fi nyaata barbarree shiroo jinni waa hunda waan ittiin godhatu waan ittiin nyaatu wanna hunda qopheessanii fi hanga yaamanitti dubartiin kaatee bishaan jiru. Guyyaa 15 jedhaa jiran kun guyyaa 15. 15 miti hanga warri yaamutti fedhu no 15 ittiin jiru yoo hagam fedhe xiqqaate torbee 3 anamma baatii takkaa fi torbaan takkatti na yaaman. So hanga maatiin qophooytee si yaamtutti maatiin dantee maatiin intalaa jechuudha. Haala asmara naannoo wajjin gizee amma gizee tokko yeroo yoo asmararra ta'e fa'a. Wanti baadiyyaatti magaalaa tarii. Amma fakkeenyaaf sargiin akka carraa ta'ee gizee garbuun ga'urra yoo ga'e haga fixatanii fa'a beellamuun hin jira yaa dhugaa garuu akka seeratti qo'atan. Keenya waliin fuudhu akkasitti keenya yeroo tamma ol fuudha beektaa yeroo midhaan muraadhaa gartee lafti boonatti achi garagali. Akkasuma kennallee. Yaa yeroo isa wal fuudhanii maatiin qophaa'anii jennaan torbaan 2 bira ni dabarsanii 2 bira ni dabra. So an torbaan takka baay'ee takkaa fi guyyaa torbaan takka na yaaman. Yaani guyyaa 38tti na yaaman jechuu gaafsan. Amma kaawwannoo hoosh amma kenna wal fakkaata jechuudha. Amma naannoo kennatti siin jedhee wal fakkeenya fa'aa makkiifaaf si kaase fakkeenya makiin amma osoo baala hin jiraattee guyyaa 15 ijaarin argitu siin jedhe. Ganama fincaanuu ganama baatti mushurraan. Haxirii. Innis akkasuma bare gadi baan warra mana bira dhufu malee haala gabba'uun hin jiru. Ililii wayii itti godhanii suutatti subii subiin baatee jechuun akka ammaa kana lafa magaalaa midhaan yoo ta'e shintibeetti waan akkasitti jiraa mire subiin baatee osoo namni hirribaan fa'aan kaane waan alaa barbaadu godhattee ol deebitee marattee ciiftee akka bofaa mushurraan guyyaa 15 biyya keenyatti. Ciiftu teenyaan ciiftu nagaan qamaa dhiichisaa olti gizeen mana jiran alama gadi hin baane ala deemtee qoraan cabsuu nyaata godhu maaliin hin jiru. Mana keessa garuu mana abooluu qalama jira jennaan qalama jaama naannoo keenyatti. Aruuzaa jechuun mana aruuzaa sana dhaquuf barcaa isaa maammadoon Itoophiyaa nagaan jimaas jala kaa'atee aayilaandii isaa harkaa qabatee barcaan dhamaatiin achi ganama galgala sanga hirribni ga'u achi. Zanaa jettee ofirraa qabaatee gaafa warri
yaa egaa isin qama'ullee yoo beekuu baatte dirqama barcaa garaabaaf jalaani xareeti bakka jimaa itti qama mana fiteessuun jalaa qulqulleessuun saniin ala homaan gootu nyaata itti nyaatte jalaani fuuti. Keessan sun raaha harargeetti galee fuudhaan maacheen raaha keessan sun ta'een akka bofaan marattee goda keessa ciifti. Jeedalumatti qabii bakka mushurraan. Shamarri guutuun deema harargeetti heeruma wallaahi harargeetti heeruma hundi keessa. Kudha shanii tokko dhagayaan teettee raaheessisaa deemi urraa barcaa goota deemi. Dhaga'e doktor Abdii Muktaar akkana jedha kan naannoo warraa silii gaazee fincooyitiin saasanaaf dhoosatti fincooyitiin namarraa dhokatanii fincaanii. Abuubaan kun qalqalli maalitti beeka naannoo tokkoma naannawa arsii baala hundi isaa tokkoma hin kijiba. Joo akkasi. Okay bareeda bareeda. Maaltu si Amma Oromoon singilii hunda gurgurii naan jedhaa jirti ba. Gurgurire. Gurguruu? Gurguriya. Qaxxaayee nu gurguru haadha faaxati moo fatiyaa gurguru kamtu gahe? Isaan lachuun geenye. Haati faatee deebi fatiyaalleen hin geenye. Asuu hoo? Geesse. Dirqama amma jarri sadiin gurguramuu qaba. Kuullee takka illee gurgure yoo dandeesse. Kuulleen sun nafeete isheettee heerumtu. Ufii nafeete sun isheettee na biraatti nan heerumtu. Komentii jala jirti. Si dhageesse. Eegaa sun achi jirti? Yoo dheengadda si duuba yaa si duuba walii galan isiif mubaarak. Osoo dullootan fedhu jettuu itti seente jechaa ni jira hamzaani. Ani afuufti muudii qabatte isheettee. Manuma kiyyatti wal bilcheeffataniiti anuma dhiisanii gabboon kutan karamseen jira. Okay. Arra gaadachuu fedheetini bilchaatte amma geessee jirti. Bareeda bakka. Rafuun kaaneere? Anamman seenee addee kamuraas tura. Bakka asitti haa tolu waan dadhabee nagaan turi sargi ilaalasitti manna. Inshallah isinitti haa tolu jabaadhaa waan gaarii akka gootan hin beekan. Ayyee. Salaayee. Bye. Bye. Faamilii halkan gaarii qabaadhaa hin waddaachuu Noddachualen family. Ndagatina shi April lida mata abellama izin kampanye wajin qaba. Okay family. Okay. Okay wala mafi okay. Nege anturaka. Boru wala garra wara boru rabbinu ha goru unduma kesanu. Namni rafu sila halkan kananu kunundi marasi gora subhanallah. Seni kefish nagaan bulaa waddaachuu allu bye.